lubbuudhaan turuu ni barbaadda miti? Inni akka waan bu'aa qabu bilbila isaarratti jaba baasaa jira. Taa'ikaa. Jabaan nama abbaa manaa kee ukkaamse dubbachuuf walii galee jira. Maal? Eeyyee. Amma afaan isaa fi arrabni isaa madaa'ee jira. Kanaaf dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu maal gochuu yaaddere? Barreeffamaan isa gaafachuuf yaaleen ture. Garuu inni barreessus ta'ee dubbisuu hin danda'u. Kunis immoo wanta abdii kutachiisaa biraadha naan jettaa? Akka namaan jedhiin fayyuun isaan oolu. Yeroo sanatti hojiin koo inni jalqabaa eenyummaa ajajaa isaa baruudha. Gaariidha. Hojii gaarii hojjette. Osoo nu gargaaruu baattee nuti san argannu ture. Dhumarratti wanta kana hiikuudhaaf xiyyoorra ga'uu keenyatti baay'ee gammadeera. Hamma fayyee iddoo sanaa ba'utti dhiibban tokkoyyuu akka isarra hin geenye fi nageenyi isaa kan eeggame ta'uusaa siifan mirkaneessa. Akkas ogootee wayya. Yakkamichi maaliyyuu akka ta'uun barbaadu. Hin yaadda'in. Fayyuudhaaf yeroo akkamiitti fudhata? Dooktarri akka jedhetti dhiibba summicha arraba isaa irratti geessise ulfaataa miti. Yoo baay'ate guyyaa 2. Akkana ogoone hoo. Lakki kunis hin ta'u. Jabaan akka adurreetti lubbu 7 nama qabudha. Afachuu maal si wayyaare? Maal si wayya? Dhaga'i rakkoo kana keessa kan jiru ana qofa miti. Dhugaadha. Garuu ammoo hoogganaan keenya si'i. Poolisoonis kan barbaadan si'i. Afachuu akkasitti yaaddaa? Afachuu ani wantaatiin ajajjeen ala wanti raawwadhe maaltu jira? Gowwaan sun yakka akka hojjetu mana barumsaa deemee kaffilate ana? Dhiifama. Akkamitti dubbachaa jirtaati? Garuu naan hin jedhin. Wanta fooyya'aa kan argattan anaani. Sababa kootiin garaan keessa amma bokokutti kan nyaattan. Kanaaf ana yakkuudhaaf hidhonnatina.